Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e akka oduu gammachuuti jechuudha. Oduu gammachuu qabadhee isinii deebi'ee keessattuu warra Saawudii Arabiyaa keessa jiraataniif baga gammaddaniin isiniin jedha jechuudha. Hagaadhuma viidiyoo kanatti hordofaan affeerra kiyya. Warri chaayinaali kanaaf haarawaa taatan immoo gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo jaalattan laayik hiriyoottan keessan immoo sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yeroon ani viidiyoo hojjedhu hunda sagaleen kee gadi bu'aa warri jettanii fi sagalee ani ispiikarii hin qabu maal hin qabu moobaayila qofaani kanan isinii dabarsu jechuudha. Of hundura garuu yoo gara biyya kiyyaatti deebi'ee waan na hir'ate waan isinirraa eegdan koomentii keessan yaada hir'ina kiyyaa yoo natti himtan baay'ee na gammachiisa. Fooyyessuu nan danda'a jechuudha. Fooyyessuu nan danda'a. Ani akkuma keessan biyya Arabaa keessa taa'ee mana madaamii jiraadhee cinaadhaan hojii isaanii hojjechaa rakkina ijoollee keenyaa hiriyoottan keenyaa obboleeyyan kiyyaa dabarsan jira jechuudha. Waan isaan irra ga'e rakkoo isaan irra ga'ee fi akkasuma ijoollee maatiin isaanii dhaban kana nani chaayinaanii kanarratti beeksisu jechuudha. Kanaaf obsaan na hordofaan isiniin jedha. Maaliif obsaan yeroon jedhu sagalee ispiikarii hin qabu jechuudha. Harkifadhaa kiyyamoo uumamaan nan harkifadha nan beeka. Garuu bakka gadi bu'aa sanitti dhugaadha. Moobaayila takkiittiidhaan rikoordii godha. Sanumaani kana nan isin biraan gahu jechuudha. Ishi obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa warra Saawudii Arabiyaa keessa jiraataniif jechuudha. Warri Saawudii Arabiyaa keessa jiraatan baga gammaddan isin jedha. Keessattuu warri ala keessa jiraatan mana madaamitiin alatti warri jiraatan jechuudha. Baga gammaddanii hundi keessaniyyuu keessattuu Saawudii Arabiyaa yeroo kana ijoolleen baay'een isaanii lakkoofsan baay'ee ta'an mana hidhaa keessatti tortoraatti jiranii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Garuu amma ijoolleen mana hidhaa keessaa jiran sanii fi warri jettanis hin jira isaaniif miti jechuudha. Isaan irrumaan aanee ta'uu danda'a. Garuu warra ala keessa jiraatan warra waraqaa hin qabne warra waraqaa eenyummaa hin qabne paasapoortiin keessan viizaa kana walumaa galatti waan ulaagaa isin guutamee biyya ormaa keessa isin hin jiraachisne hin qabne kan isin gara biyya keessanitti deebi'uu dandeessan jechuudha. Akkuma Beeruut kana jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu baga gammaddanii carraa argattan kanatti fayyadamtanii gara maatii keessanii deebi'uu dandeessan jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa ji'a tana keessa Agustii yookiin Naasee ishee jedhamu tana keessa bararaan akka jalqabamuudha kan isiniif beeksise mootummaan Riyaad jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu carraa argattan kanatti fayyadamtanii gara maatii keessanii galuu dandeessan jechuudha. Saawudii Arabiyaa yeroo jedhu ijoollee mana hidhaa keessatti rakkatasantu ija kiyya dura na dhufa jechuudha. Baay'een isaanii ammootus immoo kan ala keessatti rakkachaa jiranis ni jiru. Yeroo ammaa kana dhibee kana wal qabsiisee hojii malee kan ta'an ni jiran jechuudha. Kanarra immoo karaan hin banamnedha. Akka biyya kaawwan hin baname Beeruutii ji'a lama keessa jira erga baname. Dubaay banaadha. Garuu Saawudiin cufaadha jechuudha hagamma. Garuu amma immoo kunoo ji'a kana keessa akka bararaan jalqabamu himamee jira. Hundi keessanuu baga gammaddanii ijoollee ala keessa hojjettanii waraqaa eenyummaa kan hin qabne kan ala keessa hojjettaniif jechuudha. Karaan kun kan baname hundi keessanuu baga gammaddanii isin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuudhaan koomentii jalattis immoo gaafii ta'e yaada yoo qabaattan naan gahaan isin jedha. Galatoma. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e akka oduu gammachuuti jechuudha. Oduu gammachuu qabadhee isinii deebi'ee keessattuu warra Saawudii Arabiyaa keessa jiraataniif baga gammaddaniin isiniin jedha jechuudha. Hagaadhuma viidiyoo kanatti hordofaan affeerra kiyya. Warri chaayinaali kanaaf haarawaa taatan immoo gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo jaalattan laayik hiriyoottan keessan immoo sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yeroon ani viidiyoo hojjedhu hunda sagaleen kee gadi bu'aa warri jettanii fi sagalee ani ispiikarii hin qabu maal hin qabu moobaayila qofaani kanan isinii dabarsu jechuudha. Of hundura garuu yoo gara biyya kiyyaatti deebi'ee waan na hir'ate waan isinirraa eegdan koomentii keessan
yaada hir'ina kiyyaa yoo natti himtan baay'ee na gammachiisa. Fooyyessuu nan danda'a jechuudha. Fooyyessuu nan danda'a. Ani akkuma keessan biyya Arabaa keessa taa'ee mana madaamii jiraadhee cinaadhaan hojii isaanii hojjechaa rakkina ijoollee keenyaa, hiriyoottan keenyaa, obboleeyyan kiyyaa dabarsan jira jechuudha. Waan isaan irra gahe, rakkoo isaan irra gahee fi akkasuma ijoollee maatiin isaanii dhaban kana shaayinaanii kanarratti beeksisu jechuudha. Kanaaf obsaan na hordofaan isiniin jedha. Maaliif obsaan yeroo jedhu sagalee ispiikarii hin qabu jechuudha. Harkifadhaa kiyyamoo uumamaan nan harkifadha nan beeka. Garuu bakka gadi bu'aa sanitti dhugaadha. Moobaayila takkittiidhaan rikoordii godha. Sanumaani kana nan isin biraan gahu jechuudha. Ishi obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa warra Saudi Arabiyaa keessa jiraataniif jechuudha. Warri Saudi Arabiyaa keessa jiraatan baga gammaddan isin jedha. Keessattuu warri ala keessa jiraatan mana madaamitiin alatti warri jiraatan jechuudha. Baga gammaddanii hundi keessaniyyuu keessattuu Saudi Arabiyaa yeroo kana ijoolleen baay'een isaanii lakkoofsan baay'ee ta'an mana hidhaa keessatti tortoraatti jiranii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Garuu amma ijoolleen mana hidhaa keessaa jiran sanii fi warri jettanis hin jira isaanii fi miti jechuudha. Isaan irrumaan aanee ta'uu danda'a. Garuu warra ala keessa jiraatan warra waraqaa hin qabne, warra waraqaa eenyummaa hin qabne, paasapoortiin keessan viizaa kana walumaa galatti waan ulaagaa isin guutamee biyya ormaa keessa isin hin jiraachisne hin qabne kan isin gara biyya keessanitti deebi'uu dandeessan jechuudha. Akkuma ka Beeruut kana jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu baga gammaddanii carraa argattan kanatti fayyadamtanii gara maatii keessanii deebi'uu dandeessan jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa ji'a tana keessa Agustii yookiin Naasee ishee jedhamu tana keessa bararaan akka jalqabamuudha kan isiniif beeksise mootummaan Riyaad jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu carraa argattan kanatti fayyadamtanii gara maatii keessanii galuu dandeessan jechuudha. Saudi Arabiyaa yeroo jedhu ijoollee mana hidhaa keessatti rakkatasantu ija kiyya dura na dhufa jechuudha. Baay'een isaanii ammootis immoo kan ala keessatti rakkachaa jiranis ni jiru. Yeroo ammaa kana dhibee kana wal qabsiisee hojii malee kan ta'an ni jiran jechuudha. Kanarra immoo karaan hin banamnedha. Akka biyya kaawwan hin baname Beeruutii ji'a lama keessa jira erga baname. Dubaay banaadha. Garuu Saudiin cufaadha jechuudha hagamma. Garuu amma immoo kunoo ji'a kana keessa akka bararaan jalqabamu himamee jira. Hundi keessanuu baga gammaddanii ijoollee ala keessa hojjettanii waraqaa eenyummaa kan hin qabne kan ala keessa hojjettaniif jechuudha. Karaan kun kan baname hundi keessanuu baga gammaddanii isin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuudhaan koomentii jalattis immoo gaafii ta'e yaada yoo qabaattan naan gahaan isin jedha. Galatoma.